Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam ooltan akkamiyyuu eegdan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya guyyaa har'aan nu ga'e maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Haadha keenya haadha qulqullootaa Dubroo Maariyaam ergamoota qulqulloota wareegamoota hunda isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan galatoome haa ta'u jechaa. Hordoftoota Ailee Aappituu hundi keessan bakka jirtan hundumaatti nageenya Waaqayyoo isin waliin haa ta'u jechaa guyyaa har'aa qabiyyeewwan sadii kan nuti waliin sagantaa kanarratti waliin laallu jechuudha. Tokkoffaarratti gorsa xiqqoo wayii obboleessa keenyaa tokkorraa kan darbudha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kitaaba tokkoon isin beeksisa. Kitaabni kunis maalidha? Qabiyyee akkamii of keessaa qaba kan jedhu kan waliin laalludha. Sadaffaarratti immoo oduu durii baay'ee gabaabduu taate tokko gorsa bareedduu of keessaa qabdu waliin laallaa. Hanga xumura sagantaa kanaatti hundi keessanuu akkana waliin taatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Ailee Aappituu sabiskiraayib warreen hin goone hundi keessanuu sabiskiraayib gochuudhaan sagantaalee darbu hundumaayyuu gara fuulduraatti waliin hordofuu danda'ama waan ta'eef jechuudha. Sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatina siniin jedha. Amma kallattiidhumaan gara viidiyoo gabaabduu tokkotti isin dabarsa. Viidiyoon guyyaa har'aa barsiisaa keenya barsiisaa Daani'eel Caalaa irraa kan darbedha jechuudha. Hundi keenya walumaan dhaggeeffannee deebinee walitti dhufne jechuudha. Hangasitti hundi keessanuyyuu sagantaa keenya xumura sagantaa kanaa waliin akka turtan abdii guddaan qaba. Kallattiidhumaan gara sagantaa viidiyoo obboleessa keenya barsiisaa Daani'eel Caalattiin isin dabarsaa. Turtii gaarii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Du'aan alatti jiraataa bara baraa muudamuudhaan isitti alattis jiraataa bara baraa kan ta'e Waaqayyo gooftaan keenya maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Haati keenya Dubroo Maariyaam maqaan ishee dhaloota hundumarrattuyyuu kan dhagaamee fi kan kabaje nuuf haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon kan isin jaallatu, addunyaa boo'ichii fi imimmaan gidiraa fi dhiphuun itti baay'ate keessaa adda baatanii attam yeroo kana geessan. Jaalala Waaqayyoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin dubbii jaalala isaa laphee nama cabsuun dubbii kana dura isin dubbisuun barbaada. Kiristoos kun akkuma dubbate dhiphatee ulfina isaatiin akka galu barbaachisa hin turre mooree isaaniin jedhe. Isaanis macaafa Musee fi macaafa raajotaa hunduma keessatti iddoo itti waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa isaaniif ni hiike. Gara gandaa jarri lamaan itti deeman turanittis dhamaanii Iyyasuus akka waan darbee adeemuu fedheetti eeggame. Isaan garuu nu bira buli, guyyaan galgalaa'eera, aduunis gadi sokkiteetti jedhanii jabeessanii isa kadhatanii. Kanaafis isaan bira turuudhaafi duukaa ol gale. Jara wajjinis nyaatichatti yeroo dhiyaate buddeenicha fuudhee eebbisee fi nuun jedha. Akkuma argitan maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Nu bira bulii jedha kitaabni qulqulluun. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka nu bira bulu amantii godhachuu qabna. Akkuma argitan guyyaan dukkanaa'eera. Ammas immoo akkuma argitan gara mana baadiyyaatti deemati kan imalaa jirru. Akkuma argitan aduunis gadi lixxee jirti, guyyaanis dukkanaa'eera. Garuu kan deemnu gana duuka sanaadha. Waaqayyo gooftaan keenya nu jabeessee inni nu wajjin akka bulu. Ijoollee Waaqayyo haaluma kan keessattuyyuu qabeenyi baay'een jiraachuu danda'a, beekumsi baay'een jiraachuu danda'a, bareedinni baay'een jiraachuu danda'a, beekamtii baay'een jiraachuu danda'a. Garuu kana keessatti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yogguu nu wajjin hin bulle baay'ee rakkisaadha, baay'ee ulfaataadha, baay'ee nama dhibasi. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yoo nu wajjin hin bulle homtuu hin jiru. Namoonni
Yerusaalem irraa gara Emaa'oos deeman kiiloomeetira 11 waan ta'u deemu turan. Gooftaa wajjin garuu ni haasa'u ture. Waa'ee Gooftaa, waa'ee fannifamuusaa, waa'ee garafamuusaa, waa'ee dhiphachuusaa, waa'ee dhiphuu garagaraa arguusaa wajjin taphachaa deemu. Akkuma seera keessa deebii boqonnaa 6 irratti dubbate ni haasa'u ni taphatu. Otoo isaan hin beekin immoo iyyuu Gooftaan Yesuus Kiristoos gidduu isaanitti argame. Ija laphee isaanii qabe akka nu hubanneef yaa namoota nana waa'ee maali taasoftu? Yaa namoota nana waa'ee maali dubbattu yogguu jedhuun Goofti isaanis deebisanii biyya kana keessatti ati keessummaadha. Biyya kana keessatti adda baatee jiraatta. Biyya kana keessatti waan ta'e tasumaayyuu hin dhageenye jedhanii isa gaafatan. Kana booda nuti maa kanaa sofnu waa'ee Yesuus Kiristoos, waa'ee fannifamuu isaati, waa'ee dhiphachuu isaati, waa'ee rakkoo arguu isaati, waa'ee gidiraa arguu isaati. Nuti maa waa'ee isaatiif dhamaana, waa'ee isaa dubbanna jedhaniin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga kana dhaga'ee booda gara Emaa'oositti isaan wajjin imaluu eegale. Yogguu imalu kitaaba Muuseetii fi akkasumas kitaaba raajotaa kan akka faarsaa Daawit isaaniif hiikaa isaan barsiisa ture. Galanni maqaa isaadhaaf yaa ta'u Gooftaa keenya. Eeyyeen yoo inni dubbatu lafti ni callisti. Eeyyeen yoo inni dubbatu samiin ni hollata. Eeyyeen yoo inni dubbatu warri dubbachuu danda'an hunduyyuu ni callisu. Yoo inni dubbatu namni haasa'u hin jiru. Waaqayyo yogguu dubbatu laggeen yaa'uu isaanii ni dhaabu. Waaqayyo yogguu dubbatu gubbaa fi gadiin ni callisu. Argaa Waaqayyo yogguu dubbatu hunduyyuu ni callisa. Kanaadhaaf Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan addunyaa yogguu isaan barsiisu maal godhu ture? Lapheen isaanii iccitiidhaan harkaa baqa ture. Eeyyeen sirriidha jedhu ture. Kana booda akka kanatti erga jedhanii booda akka kanatti erga deemanii booda akkuma kinoo amma nuti imala gara mana isaatti waa'ee isaa dubbachaa deemnu kana guyyaan dukkanaa'e. Ijoollee Waaqayyo meeqa keenyatti guyyaan dukkanaa'e? Ifti oduu jiru guyyaan meeqa dukkanaa'e? Ijoollee Waaqayyo ifti guyyaan amma dukkanaa'e kuni boru ni bari'a. Guyyaan amma dukkanaa'aa jiru kuni boru ni bari'a. Dukkana isa bara baraa garuu sodaadha. Dukkana isa bara baraa garuu irraa fagaadha. Har'a hunduyyuu biliciliicii baay'eetu jira. Har'a biliciliicii baay'eetu mul'ata. Har'a waan baay'ee argina. Boru gaaf darbe garuu qoosa ta'ee tafa. Seenaa ta'ee tafa. Oduu durii ta'ee tafa. Ijoollee Waaqayyo Kiristoosin jaalladha. Eenyumtuuyyuu Kiristoosin nan jaalladha yogguu jedhe immoo afaan isaatiin dubbachuu qofa otoo hin taane hojiidhaan waa argannee miti lafa akkanaa kanatti kan dhamaanu. Namni qarshii nuu laatu jiraate, namni bu'aa addaa nuu kennu jiraate miti. Garuu isa samii fi lafa uume, isa dhiigni isaa nuuf dhangale Kiristoos ilaalatanan. Kanaaf ijoollee Waaqayyo isa yogguun ilaalle homaayyuu ilaaluu hin dandeenye. Isa yogguun argine homaayyuu arguu hin dandeenye. Isa yogguun beekne homaayyuu beekuu hin dandeenye. Beektonni addunyaa kanaa, filosofoorri addunyaa kanaa, doktoroonni biyya addunyaa kanaa, profeesaroonni biyya addunyaa kanaa, looretoonni biyya addunyaa kana isan beekan. Kanaadhaaf jiruun isaanii dhuman qabdi. Kanaadhaaf warroonni Emaa'oos nu wajjin bulii guyyaan dukkanaa'eera. Eeyyeen inni nu wajjin buluun barbaachisa. Yoo inni nu wajjin hin bulle guyyaan keenya dukkana. Yoo inni nu wajjin hin bulle guyyaa dukkanni keenya halkan keenya hirriiban qabu. Yoo inni nu wajjin hin bulle qaazzaat bulla. Yoo inni nu wajjin hin bulle waan garagaraa taasaa bulla. Ijoollee Waaqayyo Gooftaan akkasiin wajjin bulu. Gooftaan akka kinoo dukkana kana dabarsee borummoo ifa biraa isin agarsiisu. Eenyu keessantu isa wajjin bulaa jirtu? Eenyu keessantu akkasiin wajjin bulu gara mana keessanitti affeertan? Kinoo ani balbalarra dhaabbadhee nan rukuta. Eenyumtuyyuu sagalee koo dhagee balbala isaa yogguu naaf bane ani isa wajjin nan galaa. Irbaata isa wajjin nan nyaadhaa. Isa wajjinis nan bulee. Eenyudha kan balbala isaaf banu? Eenyudha kan balbala isaatiif banee gara mana isaatti isa simatu? Waaqayyo nu wajjin haa bulu. Obboloonni koosis na eegaa jiru. Akkuma argitan guyyaanis dukkana. Mandara gamaa kanatti bakka bullu yogguu argan achi bullee immoo guyyaa taanu gara dubbii Waaqayyoo labsuutti deemna. Kanaadhaaf hundumti keessanuyyuu ergaan isinii dabarsu yogguu jiraate mana kiristaanaa baadiyyaa yaadadhaa.
magaalaa irratti hunduu salphaadha. Xaafii walitti sassaabanii nama walitti sassaabanii xaafii bobeessanii illallabna hin barsiisne jechuun salphaadha. Miilan deemanii qorra dhugaa bakka ifaan hin jirre, bakka spiikariin hin jirre, bakka xaafiin hin jirre dhaquun kiristaanummaa dhugaa nama gaafata. Jaalala Kiristoos dhugaa nama gaafata. Ijoollee Waaqayyo hundumti keenya iyyuu Kiristoos nu wajjin haa ta'u. Galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoof haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya wajjin haa bulu. Adaraa keessan akka nu wajjin bulu affeera. Hundumtuu iyyuu ji'a lamaan kana keessatti kiristaana cimaa akka ta'u beekamaadha. Garuu hamma dhumaatti kiristaana cimaa akka ta'us isin affeera. Galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoof hamma bara baraatti. Ameen. Guyyaan dukkanaa'eeraa biiftuun dhiitertii nu waliin buli. Barsiisaa keenya Barsiisaa Daani'el Caalaa Waaqayyo Gooftaan sagalee jireenyaa isaanii dhageessu jechaa egaa barumsa kanarraa waa baay'ee akka hubattan abdii guddaan qaba. Irra deebi'uun barbaachisu barsiisaan keenya Barsiisaa Daani'el Caalaa yeroo baay'ee biyya keessa taa'anii haala kanaatiin viidiyoo adda addaa hojjechuudhaaniin ummata biraan barumsa qaqqabsiisaa jiru. Isa qofa otoo hin taane immoo baadiyyaa adda addaa keessa deemuudhaan tajaajila innaa kennan argaa jirra. Hundi keenyaayyuu barsiisaa kana dhugaa dubbachuudhaaf jajjabeessutu nurra jiraata. Waaqayyoon akkanumatti bara jireenya keessan, bara tajaajila keessan isiniif haa eebbisu jechaani namoota akkanatti baadiyyaa keessa deemanii tajaajila hojjechaa jiran, tajaajila afaan Oromoo baadiyyaa keessa deemanii ummata biraan sagalee Waaqayyoo qaqqabsiisan jajjabeessutu nurraa eegama waan ta'eef hundi keessan Barsiisaa Daani'el jedhama. Bara gara toora feesbuukii isaatiin Daani'el Caalaa jedhamee qaba. Ergaa baay'ee dabarsa, barumsa baay'ee dabarsa waan ta'eef akka deemtanii hordoftaniin isiniin jedha. Gara toora WhatsAppitiinis immoo waldaalee garaagaraa irratti barumsa kennaa akka jiru ni beekna waan ta'eef achinis hordofuu nu dandeessu jechuudha. Irra deebi'uun sagalee jireenyaa isaanii dhageessisu. Kanatti aansuudhaan gara kitaaba guyyaa har'aa isin beeksisuutti hin darba jechuudha. Kitaaba kana baay'een keessan beekuu dandeessu. Garuu immoo irra deebi'ee isin beeksisuufan dhufe jechuudha. Kitaabni guyyaa har'aa isin beeksisu Ortodoksii Oromiyaatti jedha jechuudha. Ortodoksii Oromiyaatti jedha. Kitaabni kun waan baay'ee of keessatti qabata. Keessattuu waa'ee Oromummaa fi uummanni Oromoo akkam akka ta'e fi amantaa wal qabatee kiristaanummaa fi Oromummaa wal qabatee waa baay'ee of keessatti qabatee kan jirudha. Tokkoon isaa jalqabaa ka'ee hanga dhumaatti qabiyyee hedduu of keessatti qabata. Abboota hedduu naannoo Oromiyaa irraa abboota ka'anii hanga qulqullummaatti argatan, gadaamota kawaalota adda addaa naannoo Oromiyaa keessa jiran, akkasumas eebbaa abbootii naannoo Oromiyaa keessa jiraatan wal eebbisan waa baay'ee of keessatti qabata. Babal'ina kiristaanummaa wal qabatee akkasumallee qabsummaa dhala namaa, uumamaa fi qabsummaa dhala namaa kan jedhu waa'ee wal fakkeenya seera laphee fi seera horiitii, akkasumas Oromoo fi kiristaanummaa kan jedhu, gadaa fi kiristaanummaa, Oromiyaa keessatti abbootii lallabaa turan, abbootii Oromiyaa keessa turan, kawaalota Oromiyaa keessa turan, abbootii seenaa kana keessatti bu'aa guddaa hojjetan waan baay'ee of keessaa qaba. Hambaawwan adda addaa, barreeffamoota adda addaa irratti seenaa jiru, wantoota hedduu kan of keessaa qabudha waan ta'eef hundi keessanuu kitaaba kana bitattanii akka dubbistan isiniin jedha jechuudha. Barreessan kitaaba kanaa hundi keessanuu ni beektu. Dr. Naahimii Fayyisaa jedhama. Waldaa duukaa bu'ootaa keessatti hundi keessan ni beektu. Kitaaba kana bitattanii akka dubbistan baay'ee namatti tola. Baay'ee bu'aa gaarii irraa argattu kitaaba kanarraa jechuudha. Yoo dubbistanii gatiin isaa qarshii Itoophiyaa qarshii 100dha. Bitadhaa dubbisaa. Kitaabni kun fuula 347 kan qabaatudha. Egaa gatiin isaallee baay'ee xiqqoodha dhugaa dubbachuudhaaf. Kitaaba kana maxxansiisuudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa dabarfameeti kitaabni kan maxxanfamu. Garuu immoo gatiin asirra jiruu fi kitaabni kun waliin madaalu an akka kootti natti xiqqate. Gara fuulduraatti kitaaba warreen baastan obboloonni keenya kitaaba yeroo baastanii
hanga danda'amutti ofii keessanis of hin miidhinaa isiniin jedha. Kitaaba hanga kana ga'u qarshii 100 bitatanii irraa fayyadamuun baay'ee ni xiqqatan jedha akka kootti. Waa hundumaafuu barsiisaa keenya Dr. Naahimii Fayyisaa Waaqayyoon isin haa eebbisu, tajaajila keessa isiniif haa eebbisu, akkanumatti itti nuuf fufaa. Kitaabolee hedduu kan isaan maxxansan jechuudha. Barsiisaan kuni kitaabonni isaan maxxansan hedduudha. Ammallee kitaaba maxxansuu irratti jiru. Waaqayyoon isaan haa dandeessisu. Barsiisaa keenya jabaadhaa isiniin jenna. Isin waliin jirra. Kanaadha kitaabni guyyaadhaa isinii qabadhee dhufe jechuudha. Kutaa itti aanutti immoo amma immoo kanatti aansuudhaan waa'ee oduu durii gabaabduu tokkottiin isin dabarsaa. Turtiin keessan Hayilee Aappii waliin haa ta'u. Tole egaa dhaggeeffattoota Hayilee Aappiitu amma kallattiidhumaan gara oduu durii keenyatti dabarra jechuudha. Oduun durii keenya guyyaa har'aas immoo lukkuu tokkoo fi sardiida irratti kan xiyyeeffate ta'a jechuudha. Baay'een keessan beekuu dandeessu. Garuu immoo maal achirraa baranna kan jedhu kan waliin laallu ta'a. Lukkuu fi sardiidatu ture jedha. Lukkuun kunis otoo baay'atanii deema, lukkuuwwan otoo baay'atanii deemaa jiranuu sardiinni nyaacha ishee barbaadaaf baay'ee beeloftee waan jirtuuf nyaacha ishee barbaadaaf karaarra otoo deemtu walitti dhufanii yeroo kanatti achi keessaa kormaa lukkuu tokkooni sardiinni kun gaafii tokko dhiyeessitee fi gaafiin isheen dhiyeessiteefis sagaleen kee baay'ee bareeda waan ta'eef mee tokkichaa naaf iyyi jettee lukkuu kana gaafatte jechuudha. Lukkuun kunis baay'ee egaa keessuma isaati gammadee yeroo ishiin akkas jettuun itti gammadee sagaleen kun bareeda miti jedhee gammachuudhaaniin luka isaa lamaan dhaabbatee ija isaa dunuufkatee too inni iyyaa jiru sardiinni kun itti utaaltee lukkuu achi keessaa kormaa tokko qabatte jechuudha. Yeroo kanatti qabattee otoo fiigduu lukkuuwwan isaan kaan innaa isheen isa qabattutti lukkuuwwan isaan kaan jalaa bittinnaa'anii sardiinni kunis tokko qofa qabattee nyaacha koo argadheettee too fiigaa jirtu. Lukkuun kun immoo deebisee gaafii tokko sardiida kanaaf dhiyeesseef jechuudha. Gaafiin inni dhiyeesseefis sardiidittiidhaaf otoo mee tokkicha ati immoo iyyitee lukkuuwwan afan immoo sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf kaatanii dhufu jedhee lukkuun kun sardiida kanatti hima jechuudha. Yeroo kanatti sardiinnis dhugaatti fakkaatee lukkuuwwan isaan afanis qabachuudha jettee iyyuudhaaf yeroo isheen afaan ishee banattutti lukkuun sun harkaa bahee fiige jedhama jechuudha. Baay'ee gabaabduudha beekan gabaabse. Egaa kanarraa maal hubanna? Tokkoffaan gamnummaa fi gowwummaa ni hubanna jechuudha. Jalqaba irratti sardiinni sun lukkuutti ni gamnoofte itti gamnummaadhaan lukkuu akka gowwaa taasifatte malaan qabattee jirti jechuudha. Booddee irratti immoo lukkuun immoo gamnummaadhaan sardiida gowwoomsee jira jechuudha. Inni gowwaa fakkaatu gara fuulduraatti gamna ta'uunsaa hin oolu, inni gamna fakkaatu immoo gowwaa ta'uunsaa hin oolu. Garuu baay'een keenya waan qabannee jirru tokko isatti buluu dadhabuudhaan kan biraa otoo barbaannu, kan biraa otoo daandii qaxxaamuraatiin nan argadha jennee yaannu wanti qabannee jirru sun hundumtuuyyuu nurkaa badaa jira jechuudha. Isuma qabannee jirruyyuu dhabaa jira jechuudha. Kennaa nuuf kenname tokkotti fayyadamuu dadhabuudhaan kennaa biraa kan nama biraarratti hinaafne nama biraarraa akkamitti fudhadha, akkamittiin nama kanarraa akkana godha jennee otoo yaannu isuma qabannee jirru kanaayyuu dhabaa jira jechuudha. Kanaaf kennaa nuuf kennametti dursa fayyadamuu qabna. Kennaa nuuf kennametti yoo fayyadamne kennaa irratti kenna Waaqayyoon namaaf daddabala jechuudha. Lukkuu kanarraa kan nuti hubannu lukkuuf sardiida kanarraa sardiidni sun qabatte isuma qabatte sana dura nyaachuu ni dandeessi ture. Garuu kan biraa barbaaduudhaaf isa qabatte too harkaa qabdu kan biraa too barbaacha fiigaa jirtu lukkuun kun harkaa bade jechuudha. Innumti harkaa qabattee jirtu sun innumti xiqqaa qabatte sunuyyuu harkaa bade. Kanaaf hundi keenyaayyuu kennaa qabannee jirru tokko waa gaarii qabannee jiraachuu dandeenya. Qabeenyas ta'e waa hundumaa waan qabnu tokko otoo itti fayyadamne otoo kan biraa barbaannu akka nurkaan dabarre akka nurkaa hin banne guyyaa har'aa kan itti waliin barannudha jechuudha. Kan biraa barbaadutti isuma ofirkaa qabnuyyuu dhabaatti jirra waan ta'eef kan biraa barbaadurra isuma ofirkaa qabnu kunuunfannee qabannee waliin jiraachuu qabna. Haala kanaatiin hubachuu ni dandeenya jechuudha.
Waaqayyoon hunda keessa waliin haa ta'u. Sagantaa kiyya guyyaa har'aa asumarratti xumura. Ailee Appituub subscribe gochuu hin dagatina. Bakka jirtan hundumaatti jaalalli Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu hunda keessa waliin haa ta'u. Yaada ergaa gaafii yoo qabaattan koomentii irra naa kaa'uu ni dandeessu. Turtii gaarii. Waaqayyoon hunda keessa waliin haa ta'u. Kutaa biraatiin hanga walitti deebinee dhufnutti turtii gaarii.